Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota gannootu jalatti argamtan hundi keessanuu har'a erga qabadhee isinii dhufee jira. Argaan kiyya maali inni niskifii yookiin buna akkamitti akka fayyadamtanii jechuudha. Fakkeenya gizee tokko tokko gizee shafanii namarratti ba'ee oomaan jedhu jechuudha. Ariifidha. Innaa isa akkamitti akka fayyadamnu ani garuu akka qaqamii erga dibadhaa jirudha. Garuu wanta walitti dabale isinittiin hima. Niskifii sanii fi niskifii jechuudha. Niskifii fi damma loomii kanneen walitti makee jechuudha. Zayituunis xiqqoo itti makaa jechuun ariifidha. ምክንያቱም garuu zayituun itti makuun dura maaliifi namni tokko tokko fuulli isaa ka zayitiin barbaanne jira. Yoo zayitii akkasitti isa barbaanne itti dhiisuu hin dandeettan dammuma qofaa walitti jechuudha. Garuu yoo zayitii barbaadanii itti makaadha. Namoonni tokko tokko fuulli isaanii hin goggogoo waan ta'eef itti dabalaadha. Anamni zayituun itti dabala waan dibadhu hundaa xiqqoo fuulli kiyyaa hin goggogoo waan ta'eef. Inni akkasuma isiniin jedha akkasitti itti fayyadamaadha akkanatti. Gizee hunda sobaatu yoo gizee torbee keessatti gizee tokko fayyadamuun bataam taariifidha garuu. Kun isiniin jedha obboleewwan kiyyaa sirriitti yoo waan ofirraa fayyadaman waliif dabarsuun baay'ee gaariidha. Keessaa amma nuti dubartoonni yerroonni amma biyya ambaa jiru kun maaliifuu oo'a mana nyaata daleena baqa waan fuula keenyarraan dhabamu jechaadha. Kanaafuu of eeggannoo godhuudha. Warroonni nyaata dalaynu yoo keessa of eeggannoo godhachuun baay'ee barbaachisaadha. Nyaata yoo dalaga warri biyya ambaa kana keessatti hafuuraa oo'aa walitti qaba baay'ee tokko nama cinqa. Sanarraa kan ka'e immoo uffattan akka godha torbee keessatti gizee takka. Kanaan ofirraa yoo fuula ofii baballeessuudha wantoota shifiniinaa kana namatti bahu jechuudha. Kun immoo baay'ee qulqulleessallee fuula namaa shifiniina qofallee odoo hin taane baay'ee tokko qulqulleessa niskifii jechuudha hoola. Damma wajjin walitti dammi immoo ariifidhaan hundi kennaa hundi beena. Bexaam itti ariifidha jechuudha. Inni akkasitti itti fayyadamnaa isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa wantoota dabbasallee qabadhee isinii deebi'a gaafa biraa inshaallah. Rabbiin jedhe jechuudha. Ammaaf garuu wantootuma fuula qabadhee isinii deebi'ee jira kana fakkaata jechuudha. Gizee dibattanii geessitan sooftii inni gootanii irratti jechuudha. Sooftii ol kaasuudhaaf bexaam taariifidha jechuudha. Argitanii amma akka sooftiin itti godhachuu deemu kana bexaam taariifidha jechuudha. Maaliifuu sooftii itti godhattee yoo geessitee gizee daqiiqaa 30 teessistaa ofirra jechuudha. Daqiiqaa 30 teessistan ofirra maaliifuu sooftii irra hin godhatta irraan dabalte itti hin dibatta. Bexaam tokko ariifidha. Sooftii akkasumatti fuula keetirra hin kaafta. Fuulli kee bexaam itti qulqullaa jechuudha. Qoyyaashallee qabaate. Argitanii akkana gootanii irraan ni dibattan jechuudha. Amma ni argitanii akkan godhaa jiru kana akkasitti dibadhee kunu kaza boodarra immoo irraan dibadhaa gizee ol kaasnu bexaam tokko taariifii jechuudha. Gizee ol kaasnu fuulli keenya bexaam itti qulqulleessa tokkoffaa maaliifuu sooftiin nuudha waan ta'eef jechuudha. Qoshashaa wajjin bexaam itti ol kaa'u jechuudha fuulli keenya qoshashaa qabaate. Inni kana fakkaatan isiniin jedha hundi keessanuu. Akkanatti fayyadamaa irraan dabalte akkanatti hin dibatta kaza gizee kaaftu gizee sooftii kana ofirraa kaastan baay'ee tokko ariitii ana keetti baay'ee tokko dus nama jedha jechuudha. Na hordoftoota kiyya warri maatii naa taatanii yaada qabatanis na barreessaa waan beekurraa isinitti hima inshaallah jechuudha. Kasanarraa fi hordofaadha hundi keessanuu rabbiin waa eegu bakka jirru hundattuuyyuu. Rabbiin uummata keenyallee dhugaa rabbeesitti keessa waa'een Suudiin fa'aama baay'ee jajjabaataa jirti. Rabbiin uummata keenya biraa dhaabatu wanni jennu hin qabnu. Rabbuma kadhannaa fi bakka jirrutti hundattuu jechuudha. Rabbiin nagaan maatii isaaniitti itti galchu uummatuma kana harkaa iyyuu baase. Beelli keenya baay'ee miidhamaa jira rabbii namni keenya.
Rabbi isaan haa eegu, rabbuma isaaniif kadhanna isin jedha ergaan qabu kanuma bakka jirtanitti du'aayii godhaa waliif godhaa du'aayii maayyuu akkuma hunda jajjabaataa jirti biyyaan baatuun baay'ee ulfaattudha. Isin jedha hundi keessaniyyuu una hordofaa sheernaaf godhallee akkasumas immoo yaada qabaatan illee komentii jalatti nama barreessaa isin jedha hordoftoota kiyyaa akka jirtanitti hundi keessanuu subscribe godhaa like godhaa ni jajjabeessaa hundi keessanuu isin jedha obboleewwan kiyya.